guulaa nu guulchisa gaafa duulaa nu duul. Jalalaan namooti ollee boboodite sifiina laanala loko konkoota jaalala. Jalalaan namooti ollee boboodite. Ashawaa harka fuunee jirtu hordoftoota bikka beekamtoota tokkoffaa baay'ee dafina jedhee jira wanta yeroo baay'ee ani irraa dubbadhu waan ta'eef jechuudha. Maayinni sirba afaan Oromoo akka duraan miti amma laallamuu qabee jira. Duraan sirba afaan Oromoo gadhiifame yoo guddate waggaa keessatti namni 100,000 ilaala. Amma garuu guyyaa lama keessatti namni 270 wayi minaamin ilaalamee jira. Laayikii 27 koomentii 6 guutuu ka'ee jira. Sirba kiyyaa badhaadhaa jechuudha. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Sababni isaa xiqqin namarra mi'oofti eenyu gad jira. Sirbi Habashaa gadhiifame guyyaa lama keessatti namni miliyoona namatti ilaala. So nuti eenyu gad jira. Baay'inaan nuti caala miti. Sirba afaan Oromoo ammas laallamuu qaba. Miliyoona galuu qaba sirbi kun jechuudha. Sirba ajaa'ibaa sirba miira keessa nama galchu. Sirba dhaggeeffatame hin quufne eerfoonii gurrarra buusee hin beeku erga guyyaa lamaan kana jechuudha. Duraaniyyuu eerfoonii gurrarraa fi buusaa sirba sirriitti hin dhaggeeffadha garuu sirba kana irra deebi'ee akkanatti fakkaatutti biin kun hundiyyuu kan koolatti fakkaata. Sababni isaa baay'een ilaalaa ture waan ta'eef jechuudha. Kabraammoo dhaamsi ani qabu sirba isaa waliin dhaggeeffanna tura. Kabraammoo dhaamsi ani qabu maanni please sirba afaan Oromoo daayiloo gootanii Facebook irra hin maxxansina. Yoo sitti tole liinkii isaa share godhi hiriyoota keessanii karaa keessaa share godha walii daddabarsaa malee sirba daqiiqaa 5 nutis daqiiqaa 5 keessatti dhaggeeffannee xumurra miti sirba kana garuu isaan ammootu qarshii baay'eetti baasanii yeroo isaaniitti fixanii itti dadhabanii waa baay'eetti arganiiti jechuun artii jechuun eenyuuf artistoota Oromoo baay'eetti dhamaanii yani waan beekuuf jechuudha. Amallee argee beeka artistoota Oromoo kana haala isaaniitti hojjetan haala isaan keessa beeka jechuudha. Kanaaf baay'ee garaana nyaatu baay'ee tokko jajjabeessuu qabna malee sirba isaanii daqiiqaa takka keessatti sirba isaaniitti dadhabanii hojjetan daqiiqaa takka keessatti daayiloo goone yeroo miidiyaa Facebook irratti maxxansinu cubbuudhaayyuu dhugaa rabbi jechuudha. So gaarii miti kanaafiyyuu akkanumatti itti fufaa baay'ee nama gammachiisa. Amma sirba isaa wajjin dhaggeeffannaa wajjin turaa hanga dhuma sagantaa kanaatti. Okay? Oromiyaan lafuma Oromummaan nafuma yaaduma qawweetumu dhumi jaanin dhumu. Barraaq waan qabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kana yaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu. Barraaq. Gaafa guulaa nu guulchisa. Gaafa duulaa nu duulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu goonni diinaan girree bu'aa gaafa xiiqii sabaaf du'aa gaafa roorro ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa xiyyaara qabsoo keenyaa hayyootatu bararsee. Fetti cabse mul'is gadaa Mustafa Harawee qabsoo sirbaa fi dhukaasa qawwee eebbisaafus maayyoo hirmiin ba'ame bakka laaf jireenyaan iyyaan dhabame biddeen lafee daadhii baaburatti daaksifame ittoo foona caalu hundeessattiin godhame hin nyaannu jiraan du'aan oodee nuti hima baafanna gumaa koodee walee normaa. Wal garre faffacaatii amma waan jettuuree lamma shanee fi abaa'o OLF kafaa'o hin barreenaa bartuu Oromoodha martuu teephamaa mollite suphuuf yaaluu cite qeeduudhaa galmaa godhuuf qeeraa qalmaa shaggarii fi dirre dhabuu waan hin jirre
Gaafanne kulkulchuu alagaan hin bulchuu. Biyya kan keenya Oromiyaadha. Biyya kan keenya Oromiyaadha. Gaafa guulaa nu gulchisa, gaafa duulaa nu dulchisa. Waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu. Goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a. Gaafa roorroo ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa. Namni Oromoo taatee qawwee ormaa baattee si gaafata seenaan yoo saba kee waraantee. Mustafaa Huseen ta'ii ofiin beeki waraana baattee uummataan eegi. Badhoofdoo soolee akeeka kaffaaloo miilatti dhabuu beeka. Abbaan gadaa beenuu bishaan mataa yaa'a. Dhaabata waliin laalaa sabaaf turreekaa. Diddan Oromoo manni lama beeka. Manneenidhaaf mana kiraa deega. Kun dagala kun biyya ormaa keessa. Walitti qaba harka'ee wal keessa. Karrayyuu fi itu oboo maatii torba sabbuu eegii hulaa weerartuu orgobbaa. Diinagdee nu cabsu soodareerra marsu hayyuu keenya hidhaa hin barbaannu cidhaa. Taaddeedhaa meedura amantiin hafuura waliin nyaannu didaa tokkummaa waa fidaa. Nadhii nyaannu gurra gabrummaa xumurra hin qabnu kulkulchuu alagaan nu bulchuu. Nu Oromoodha warra lubaati. Nu Oromoodha warra lubaati. Innaa kana fakkaata. Sirbi isaa baay'ee namatti tola. Baay'ee jechuudha. Innaa waan na wajjin turtanii waan na daawwattaniif galatooma.